Ashamaa kabajamtoota hordoftoota Fataa Tiitooriyaal kam jirtan nagaa keessanii. Akkuma beekamu egaa Fataa Tiitooriyaal kursiilee garaagaraa bifa afaan Oromootiin bifa baay'ee salphaa ta'een isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'aas akkasuma koostii isinii qabadhee dhufeen jira. Koostii and Management Accounting kursii jedhamu isinii qabadhee dhufeen jira. Akka namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan like share gochuun cinaa dhaabbadhaa. Kanneen chaanaala kanaaf miseensa taatan ammoo commentii fi like share gochuudhaan yaadnu kan jajjabeessitan isin gaafanna. Haa jalqabnu. Cost and Management Accounting chapter 1 CVP yookaan CVP analysis yookaan cost volume profit analysis kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, cost volume profit analysis jechuun maal jechuudha? CVP analysis jechuun gabaabumatti jechuudha. C cost V volume P ammoo profit kan jennuun jechuudha. It is study to relationship between jechuun kan qoratu jechuudha hariiroo jidduu sale volume hamma volume ati gurgurtee cost ati gurguruu meeshaa sanirra baastan malee galii ati argattee fi profit organizationii keenya kanii fi nu himuu jechuudha kan nu study kan qoratu maal jennaani CVP analysis jennaan jechuudha. It is focused on what? Interaction between 5 CVP components. Wantoota walitti dhufeenya CVP componentoota jechuun 5 kan CVP of keessa qabaatu isaan sanirratti xiyyeeffataa jechuudha. 5 CVP analysis component isaanowwan shanan CVP analysis jechuun analyze godhu kun eenyufaa dannee olaallee componentiin CVP jechuun price takka volume variable cost fixed cost fi mix of product sold jechuudha. Wantoota kana hunda kan laallu ta'a jechuudha tokko tokko. It is one of the most powerful tools for managers. Manager tokkoof jechuun waan inni itti fayyadamu tools inni itti fayyadamu keessaa irra baay'ee humna qabu baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. It is akkamitti yoo inni it is estimation akka tilmaamnu keessa nu gargaara maal break even point ammallee break even revenue fi break even quantity illee ammallee profit at different level of activity keenya iddoolee different level activity sadarkaalee garaagaraa activity keenya kan even ittiin nuti estimate godhu nu gargaaru jechuudha. Ammallee it is an answer question like what would be effect on change selling price. Yoonii fi jechuun selling price wanta kan qayyaramu taate profit irratti hangam takka dhiibbaa fide quantity irratti hangam dhiibbaa fide variable cost irratti hangam fide fixed cost amma selling on mixed on profit kan jedhullee jechuudha kan waliin qorannu ta'a jechuudha. Tokko tokko amma fakkeenyaaf gizee variable costiin qayyarame gizee fixed costiin qayyarame yookaan ammoo seelii mixii keenya adda adda baafnee kaniif hojjennu yoo ta'e kaniif kaalkulee goonu yoo ta'e amma garaagarummaa inni fidu maali yookaan dhiibbaa inni fidu maali cheenjiin tokko tokko wantoota asitti kana jechuun kompoonentii shanan CVP kana tokko tokkoon isaanii qayyaramu kaan irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhullee kaniif manaajarii tokko ittiin qoratu jechuun CVP analysiin. CVP analysis keessa inni jalqaba irra laallu contribution margin ila laalla. Contribution margin ila jalqaba irra contribution margin jechuun amount of revenue remaining after deducting variable cost. Eega jechuun revenue waa gurgurree galii arganne san eega variable cost jechuun galii jijjiiramaa ofirraa irreessine wanni nuti argannu maal jennaani contribution margin jennaa jechuun eega revenue irraa maal qofa irreessine variable cost irreessine jechuun. It is amount of variable to cover fixed cost jechuun inni maal jechuudha hammin warqatte besan amount of available waa kan warka amman warqattaaf to cover ugusuudha maal fixed cost jechuun. To contribute eegase ammallee kan nu hafe eega fixed cost nu hafe booda maal argachuu target profit keenya san amma fakkeenyaaf revenue gurgurra revenue keenya irraa variable cost irraa hir'isne jechuudha. Variable cost irraa eega irraa hir'ifne costiin bakka lama qoodamne total costiin bakka lama qoodamne variable cost plus fixed cost jechuudha. Kanaaf eega variable cost irraa hir'ifne revenue keenya irraa maaltu hafe fixed cost eega irraa hir'isne wanni nu hafe maali target profit ta'a jechuudha. Kanaaf unit of contribution margin akkamitti daleene unit of selling price irrisu unit of variable cost jechuudha. Kanaaf mee fakkeenya fudhannee ilaallu jechuudha. Formula isaati beekamu formulaan amma ilaalle formula of contribution margin jechuudha. Contribution margin formula isaati jechuudha kan nuti amma ilaalle jechuudha. Assume contribution margin calculate godhaaf assume Innotechno manufacturing PLC has relevant data bara 2020 keessa dataalee kana qaba. Unit selling price cell phone $500 unit of variable cost $300 annual fixed cost ammoo $200 jechuudha. Wanni inni nu gaafate maali unit of contribution margin nu gaafate unit of contribution margin jechuun formulaan isaa gizeef duuba deemnee ilaallu unit of selling price irrisu unit of variable cost jechuudha.
Kanaafuu unit of selling price keenya meeqa 500 unnoo unit of selling price keenya 500 ammallee hir'isuu unit of maal jenne variable cost keenya 300 500 hir'isuu 300 meeqa ta'a jechuudha unit of contribution margin keenya meeqa 200 dhufaa jechuudha. Okay unit dhaa beekaa kun unit takka unit per unit dhaan jechuudha. Garuu total contribution margin gaafa daleenu total contribution margin gaafa daleenu total revenue hir'isuu total variable cost total revenue hir'isuu total variable cost yookaan ammoo unit of contribution margin keenya jechuudha. Kana asitti daleena kana jechuudha unit of contribution margin baay'isuu total unit of sold kaampaaniin san waliigala sold godhee gurguree jechuudha sale godhee jechuudha saniin baay'ifnaa jechuudha. For example if waan 1,600 foon sold yoo godhe kaampaanii tokko jechuudha sale kan waliigalaa jechuudha. Yooniif jechuudha seelfoonii jechuudha daataa ammaa isin kanarratti jechuudha kan waliigala gurguree jechuudha. Seelfoonii bilbila jechuudha 1,600 yoo kan gurguree jira yoo taate contribution margin meeqa ta'a jechuudha. Meeqa ta'a formulaa kana yoo fudhanne unit of contribution margin meeqa unit of contribution margin meeqeen unnoo 200 baay'isuu meeqa ta'a 1,600 dhufaa jechuudha. Kanaafuu meeqa 320 dhufa. Yookaan ammoo total revenue dhaan illee dalaguu dandeenya. Total revenue minus total variable cost dhaan illee dalaguu dandeenya jechuudha. Total variable cost illee dalaguu dandeenya jechuudha. Karaa lamaanuu deebisaan tokkuma nu dhufa contribution margin gadi daleenu jechuudha. Okay inni sadaffaa inni lammaffaa irratti jechuudha kanuma jala CV analysis jala wanni nuti aanu kan nuti ilaallu contribution margin ilaalle amma contribution margin ratio ilaalla. Contribution margin ratio jechuun a percentage of the percentage of contribution margin to sale jechuudha. Hamma gurgurree keessa percentage hammam takka kan jedhu kan nu himu jechuudha inni. Kana jechuun percentage jechuun contribute goone san keessa seelii gurgurree san keessa seeliin gurgurree san contribution margin hammam takka percentage keessaa qaba kan jedhu kaniif ittiin calculate goonu jechuudha. Akkamitti kan jedhu jechuudha show percentage of each sale seelii gurgurree hundasa available to cover fixed cost of profit kan gurgurree san available cover fixed cost dhaabi profit dhaab jechuudha. Percentage hangam takka barbaachisa kammoo hanu harka tafee kan jedhu adda baafachuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenya ilaallu mee gisee fakkeenya fudhannee baay'ee isinii galuu danda'a. Formulaan isaa kan unit of contribution margin jennala. Unit of contribution margin hiruu unit of selling price maal jechuu gisee san contribution margin ratio formulaa isaati jechuudha. Contribution margin ratio formulaan isaa unit of contribution margin hiruu unit of selling price. Amma fakkeenya fudhannu fakkeenya mareefu sayyoo fudhannee fakkeenya teknoo jechuudha manufacturing teknoo armoo asin laalee kana yoo fudhanne amma unit of contribution margin daleennee jira jechuudha. Garuu maal amma kam dalaguu deemne contribution margin ratio dalaguu deemnaa jechuudha. Unit of contribution margin maal jenna unit of selling price hir'isuu unit of variable cost jennee kan lamaan gisee irraa meeqa 200 isuma kana jechuudha 200 keenya kana hiruu jettan contribution margin unit of selling price meeqa 500 gisee 500 irra meeqa dhufa duwwaa tuqaa 4 yookaan parsantaa 4 dhufa 40 dhufa jechuudha. Kana jechuun parsantaa 40 dhufe jechuun kana jechuun seeliin keenya parsantaa variable costing keenya jechuudha. Variable costing keenya meeqa jechuudha parsantaa 60 seelii keenya fudhatee jira jechuudha. Harka 60 meeqa jechuudha dhibba keessa harka 60 variable costing fudhatee jira jechuudha. Garuu seelii keenya keessa jechuudha seelii keenya keessa harka 40 maal jechuudha fixed cost dhaabe target profit dhaab cover godhuu danda'a takka immoo saniif hafee innee adda baasuu dandeenya jechuudha contribution margin ratio jechuudha. Okay. Inni itti aanu kan nuti ilaallu break even analysis ilaalla jechuudha. Break even analysis jechuun always as a point of interest of CVP analysis irratti jechuudha. Interest CVP analysis irratti inni achirratti argama gisee hundi jechuudha. Maaliif nu gargaara inni it is often gisee do first step of planning decision and avoid operating loss. Operating loss keenya nurraa hambisa garuu plan decision takkarra nu gargaara jechuudha. Gaafa waa plan goonu achirra nu gargaaruu danda'a jechuudha. Break even point is the level of activity. Sadarkaa activity at which maal total revenue kan sadarkaa total revenue equal to total cost gaafa jechuun or operating profit become zero jechuun kana jechuun break even pointing jechuun break even point jechuun eessarratti jechuun akka wanta laalluute jechuun gaafa total revenue keenya jechuun gaafa total revenue walqixa ta'a maal hojii walqixa jechuun total cost hojii walqixa jechuun
gaafa total revenue keenya total cost wajjin qixate maali kan jechuun gaafa total revenue total cost wajjin qixate gaafa san maal break even point jechuudha. Break even point irratti gaafa profit keenya maal jechuudha sitti zero dha jechuudha. Break even point irratti profit keenya always zero dha jechuudha. Gaafa san profit become zero jechuudha. Kanaafuu break even point keenya karaalee sadiin dalaguu dandeenya. Inni tokko contribution margin lammaffaa gira equation inni tokkoffaa equation method lammaffaa contribution inni sadaffaan graphic methodin dalaguu dandeenya. Okay, mee equation methodidhaan adalaynu jechuudha. Break even is akkor when total selling keenya jechuudha gaafa jechuudha total sale yookaan total revenue keenya equal to variable cost plus fixed cost jechuudha. Variable cost plus fixed cost jechuun maal total cost jechuudha isaan lamaan jechuudha. Total cost dha waan ta'eef isaan lamaan jechuudha. Kana jechuun total sale jechuun immoo total revenue jechuudha. Akkasitti adda baasuu qabna jechuudha. Gaafa jechuun kana jechuun profit jechuun gaafa profit jechuun amma profit gisee nuuf mallattoo kana ammoo bakka buufanne profit jechuudha. Profit jechuun walqixa ta'a. Profit jechuun walqixa ta'a. Gaafa jechuudha gaafa total kana jechuun total revenue keenya walqixa ta'a meeqa jechuudha total costian gaafa total costian iddoo kanatti profit osoo hin ta'in break even point jechuu barbaadeeti. Break even point break even point jechuun gaafa total revenue keenya walqixa ta'a total costian total revenue keenya total cost total revenue jechuun kana jechuun gaafa jenne total revenue keenya maal zero ta'een kana jechuun bakka tana meeqa jechuudha zero inni fudhate maali break even point irra profit keenya zeroon walqixa ta'a total revenue barreessuuf baay'ee na mijaan jiru total revenue minus equals to total cost. Kana jechuun total revenue jechuun price baay'isuu quantity kana jechuun walqixa taa'ee gate total cost jechuun ammoo garuu variable cost baay'isuu quantity ida'uu maaliiti jechuudha fixed cost ida'uu fixed cost. Maaliif asi quantity fayyadamne variable cost jechuun jijjiiramaadha. Quantity nama jijjiiramuun jechuudha. Kana jechuun egaa akkas ta'e iddoo tanatti jechuudha zero jira beekaa dura kana asitti zero jira. Kana jechuun asittis kiwwii ni qabna asittis kiwwii ni qabna jechuudha. Kana jechuun gaafatti kiwwii ni qabna jechuudha. Kanaaf haara kana haasaa dabarsinu jechuudha. Asittis kiwwiin tokko waan jiru asittis kiwwii tokko waan qabnu kiwwii tokko qophatti hafidanii isaan warra wal fakkaatu wal biraa finnu. Kana jechuun Pricein kiwwii ala keenya jechuudha. Price minus hammattuu keessatti variable akkuma kun asitti isinii agarsiisa. Price equals variable cost jennee itti cufnee eegas ammoo garuu hir'isuu jenna gisee walakkaa asas dabaree equals gisee dabaree negatiiva ta'aa waan ta'eef inni kun maal jechuudha fixed cost jennaan jechuudha. Fixed cost jennaan kunnoo price equals to PQ equals to variable cost minus fixed cost asitti kun barreessee jira. Kana jechuun kiwwii keenya equals 0 waa gisee 0 profitiin keenya jechuudha. Gaafa 0 ta'e profit maal jenne jalqabumaa bara asitti maal jenne gaafa jenne break even revenue keenya jenne equals to total cost fi total variable total revenue fi total cost gaafa walqixate gaafa total revenue fi total cost walqixate profit maal ta'e 0. Kana profit 0 goonee kun kana daleenee jechuudha akkuma kanatti. Kana jechuun ammoo wanni nuti barbaannu maal break even point barbaanne jechuudha. Break even point yookaan break even quantity barbaanne. Break even quantity akkamiin barbaanne asirraa akkamiin baafne yoo jenne kan asitti harka barbaaduu deemnu maal kiwwitan. Kanaafuu irra kanaaf amma F keenya kana jechuudha fixed cost keenya gamana gisee dabarsine maal ta'a positive ta'a jechuudha. Fixed cost walqixa taa'een 0 gisee fixed cost walqixa ta'a kiwwii hammattuu keessatti price minus variable cost jechuudha. Price minus variable cost jechuudha. Kanaaf amma kiwwii qofa qofatti hambifachuu waan barbaannu irra maal jenna price minus variable cost gisee goonaa jechuudha. Kan lamaan maal ta'e dabal dhaamsa jira jechuudha. Asitti san irra maal jenna price minus variable cost ta'a jechuudha. Kanaafuu kiwwiin maal ta'a jechuudha gaafa san kiwwiis equals to maal dhufe jechuudha kiwwiin equals to fixed cost hiruu selling price minus variable unit variable cost ta'a jechuudha. Kanaaf kun maal jennaan break even quantity dha jechuudha. Break even quantity dha jechuudha. Kanaaf kunnoo tokko amma asitti isiniif gala
tokko tokko isaa yoo keenya biree kunnooti gaafa sana asitti akkam goone kunno kiwaalisuun eegatee kiwwii keenya gisee isin irraa dhaamsine maal ta'e kiwwii maal fiiksir koostii irra pilas vaariyaabili koostii yookaan bireek iviin kwaantitii yuunit jechuun fiiksir koostii irra yuunit seeling piraayis yuunit vaariyaabili koostii jechuudha. Okay. Bireek yookaan ammoo yookaan bifa contribution marginiitiin gisee daleenu contribution margin jechuun questionis karaa sadiin daleeneen break even point yookaan break even quantity jechuun karaa sadiin daleeneen karaa ifu daleenessa maal equation method amma immoo contribution method dhaan gisee daleenu contribution unit method dhaan gisee daleenu contribution margin jechuun maaliin jereef contribution margin wal qixataa maal jenne selling price irrisuu maaliiti variable cost jennee very close. Kanaafuu price minus variable cost jechuun maal contribution margin unity dha jechuudha. Contribution margin unity. Therefore break even quantity using contribution margin gisee jechuudha. Fixed cost hiruu unit of contribution margin. Kanuma reefu daleenne san kana reefuun tana maal goone uumasitti formulichi isa jalqabaa kanarraa kunala. Unit of selling price minus unit of variable cost isaan lamaan kun gisee irraa irratti maal formula contribution margin jechuudha. Kanaafuu contribution margin bifa kanaan dalaguu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan eegaleeni amma fakkeenya kun assume fakkeenya adaleenu mee fakkeenya kana adaleenu assume data for techno company jechuun kan ibi jalqabannu kan namesan isa sanii fayyadama break even point hojjedhaadhaa je equation method dhaa contribution margin method dhaani je kanaafuu data reefu nu kan name kami kunno data asitti nu kan name kana jechuun kunno data asitti nu kan name kan data isa kanarra dhaabbanneeti data kanarra dhaabbannee hojjennaa jechuun data asitti nu kan name kanarra dhaabbannee hojjenna contribution margin dhaa fi break even equation method dhaa fi equation method keessatti jechuudha. Equation method keessatti contribution wanta jechuudha break even pointing jechuudha. Break even pointing wal qixa ta'a maal jennee fixed cost jechuudha. Hiruu selling price minus maal jennee variable cost jennee kanaafuu fixed cost meeqa isin nu kanne ibduuba deebinee olaalle fixed cost meeqa nu kanne fixed cost keenya annual fixed cost meeqa 200 kanaafuu jechuudha kaan immoo 500 unit variable cost meeqa jechuudha 200 jechuudha kanaafuu 200 bifa saniin dalaguu dandeenya jechuudha bifa saniin dalaguu dandeenya asatti meeqa jechuudha 200 0.5 hiruu meeqa selling price 500 variable cost meeqa 200 kanaafuu meeqa dhufee jechuudha 200 isaan lamaan gisee irraa reesame kun lamaan gisee irraa 300 ta'u kanaafuu giseenii fi jechuudha giseenii fi kaalkuleetaraan daleedan jechuudha 666 tuqaa 6 dhufaa gisee kaalkuleet gootan kana jechuun 200 hiruu 300 gisee gootan 60 fi 6 tuqaa 6 torba dhufaa jechuudha. Maal contribution margin break even quantity gisee isa unitiin keessanii meeqa break even quantity yookaan point waan ta'eef contribution margin method daanis fixed cost makana jechuudha. Hiruu 300 gootan akkamitti kan jedhu contribution margin jechuun maal jechuudha selling price minus variable cost waan ta'eef selling price keenya meeqa 300 jechuudha. Variable cost keenya meeqa selling price 500 variable cost keenya 200 gisee irraa rasne meeqa dhufe jechuudha 300 dhufu kuma 200 kana 300 gisee irraa innis deebisaa wal maqata dhufaa jechuudha. Break even revenue jechuudha amma kan laalu jiru gareef maali break even quantity laalaa jiru yookaan break even point amma immoo break even revenue kan laallu ta'a jechuudha. Break even point in sale yookaan total revenue that would be equal to total cost jechuudha. Dhiifama kabajamtoota keenya sagaleen gara alaa seenaa waan takka kan fabbashaa waan jirtu yeroo itti aanu akka isin qulqulleessinu waada isin seenna arraafammoo akka dhiifama na gaafatte dhiifama isin gaafadha. Kilaasii qopheessaa jirre kilaasii itti waraabnu ammaaf waan mijaa'iniif waraabuuf dirqamee gaaffii keessarratti hundaa'u waan ta'eef dhiifama isin gaafadha. Okay. Break even point of sale or total sale would be equal to total cost jechuudha. Akkami jechuun break even revenue keenya equals to break even quantity baay'isu unit of selling price jechuudha. Kana jechuun
contribution margin method idhaan ammoo break even revenue gisee daleen kullaal equation method idhaa beeka equation method akkuma reefunda break even quantity yookaan break even point equation method idhaa contribution margin hin daleenati equation method idha ammallee break even revenue equation method idhaa contribution margin idhaa hin dalaguu dirqamna jechuudha. Kanaaf break even revenue equals to break even quantity baay'isuu unit of selling price break even quantity jechuun kanuma reefuun tana daleene sana jechuudha. Isuma sani selling price baay'istan wanni nuti argannu san maali break even revenue dha jechuudha. Revenue dha argannaa jechuudha break even revenue argan. Contribution margin idhaan gisee daleen ammoo fixed cost hirree jechuudha. Fixed cost hiruu contribution margin ratio. Kareefu break even kaneefu reefu daleene maal break even quantity gisee daleenu maal contribution margin hirree malee unit of contribution margin hirree malee ma contribution margin ratio fin hirree jechuudha. Garaagarummaa qaba. Contribution margin ratio akkamitti akka daleene idaleenu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf contribution margin ratio fi fixed cost walii jirte fixed cost jiru contribution margin maali ratio dha jechuudha. Break even point in dollar yookaan break even revenue jechuudha. Amma jechuudha ko break even revenue jechuudha dha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf bifa lamaan inni sun dhufuu danda'a. Amma gabaabumatti jechuudha contribution margin ani zala gondeesanii garuu deebisaan nutti argamu lamaanuu tokko tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf karee buusan maal jee example maal jee compute calculate godhaadha teeknoo kaampaanii reebuusanii break even revenue. Kana jechuun break even quantity keenya reefu meeqa break even quantity keenya 66.6 dhufeemi. Isa san kana jechuun baay'isuu salphumatti jechuudha. Baay'isuu 500 gootan jechuudha. Selling price keenya meeqa 500 waan ta'eef 500. Wanni nuti argannu san maali? Wanni nuti argannu san contribution break even revenue dha dhufaa jechuudha. Yookaan ammoo fixed cost hiruu contribution margin ratio gisee gootan jechuudha inni dhufa jechuudha. Gisee san contribution margin ratio reefu laallee jira akkamitti akka dalagan contribution margin ratio gisee fudhannee jechuudha akkamitti akka dalagan laallee jira waan ta'eef contribution margin ratio gisee jettan deebisaa nuti argannu kaniif jechuudha kana daleenee break even revenue break even quantity baay'isuu selling price hin daleenuu kanaan daleenus tokkuma dhufa waan ta'eef deebisaan by graphic method idhaamee akkamitti daleena kan jedhu alaallu jechuudha maal break even point jechuudha break even point graphic method we plot jechuudha sararra total cost ammallee jechuudha revenue jechuudha total revenue line to optime maal argachuudhaaf break even point intersection bakka isaan lamaan itti wal qunnaman jechuudha. Kana jechuun graphic kana yoo kaafne jechuudha bakka iddoo isaan lamaan itti wal qunnaman which it is break even point jechuudha. Kana jechuun revenue keenya total revenue fi total cost jechuudha. Yoo kana ta'e akkana ta'e iddoon kun jechuudha iddoo isaan itti wal qunnaman kun maali break even revenue jechuudha. Kan break even point jechuudha. Iddoo kanatti profitiin keenya 0 dha beeka. Kanaaf total cost jechuun total variable cost total fixed cost dha beeka. Kana jechuun total function amma fakkeenya yoo keenye amma gaafii teeknoo reefu kaampaanii sanirra yoo keenye total quantity total cost dalagaa yoo nunjee total cost jechuun maal ta'a maal je variable cost jechuudha. Unit of variable cost baay'isuu kiwii ida'uu maali jechuudha fixed cost hin ta'u fixed cost ta'u fixed cost ta'a jechuudha. Kanaaf variable cost keenya meeqa 300 jechuudha. Variable cost keenya 300 variable cost keenya 300 variable cost keenya 300 ammoo fixed cost keenya 200 jechuudha. 200 akka variable cost keenya 300 reefuun tana variable cost 300 ta'a waan ta'eef karaa sana kana jirtanii jechuudha 200 waan ta'eef kanaaf 300 quantity kana goone jechuudha. Kana jechuun amma maali wanni asitti jechuudha total cost bifa kana equation isaa dalene jechuudha. Equation isaa kanarraa karaa graphic jijjiirraa jechuudha. Total revenue line ammoo total revenue jechuun akkuma jechuudha quantity hamma meeshaa gurgurre san baay'isuu hamma maallaqatti gurgurre san waan ta'eef quantity gurgurre san baay'isuu selling price jechuudha. Kanaaf jechuudha quantity nuti gurgurre meeqa jechuudha 500 selling price hammam takka gurgurre selling price meeqa 500 baay'isuu kiwii meeqa jechuudha 500 kiwii dhufaa jechuudha 500 kiwii dhufee jechuudha. Kanaaf quantity asirraa ilaallaa jechuudha quantity asirraa ilaallee baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf
laalamma dhibba shanan kun seeling price baay'isuu kiwwiiti la dhibba shan kiwwii dhufe jechuudha. Kiwwiin keenya quantity dha waan ta'eef revenue. Kanaaf amma summarize slide kanarra gisee laalama jechuudha akkamitti giraafii irra yoo dhaabbanne laal kun amma fakkeenyaaf gaafa dhibba tokko dhibba lama dhibba sadii doolaaraan gurguruu dandeenyu seelama gurguruu dandeenyu. Kan ammoo jechuudha unit of sale hammam takka quantity hammam takka gurgurra kan jiru kan lafarra labbaa deemu kan laallaa jechuudha. Amma break even pointiin keenya reefuun tana meeqa irratti ta'e gaafa jechuudha pricing gaafa pricing keenya selling pricing dhibba shan selling pricing dhibba shan gisee ta'e break even point unity keenya kuma takka ta'a jechuudha kuma takka ta'a break even quantity akkasitti bifa san gisee jechuudha. Kana jechuun sararri oloo deemu kun jechuudha akkanatti asirra deemu kun kan nuti asirratti arginu kun maal total revenue jechuudha. Kan ammoo garuu dhibba lamarraa ka'e kun maal jechuudha total cost dha jechuudha. Kana jechuun contribution margin jechuudha. Contribution margin kan reefa meeqa ta'e dhibba lama waan ta'eef isa sanirraa kaa'ee akkana deemaa jechuudha. Quantity asirraa ka'ee deema. Total revenue kan jechuudha gaafa nanii fi asiin akkana deemu kun total cost ammoo asirra jira jechuudha. Kun ammoo maal kasararree labbarra deemu kun total revenue yookaan fixed cost jechuu dandeenya jechuudha. Fixed cost kan jedhame dhibba lama kunoo fixed cost line dha jechuudha. Asirraa fixed cost irraa kaabee ka total cost kan total cost kan fixed cost irraa kaa'ee jechuudha. Total cost kan fixed cost irraa garuu bakka total cost fixed cost ni toltu qunnaman kan maal jenna break even point gaafa profitiin bakka tanatti jechuudha zero dhufa jechuudha. Irra deebitanii giraafii kana sirrii yoo ilaaltan kaalkulee yoo gootan illee akkamitti akka kaastan isinii galuu danda'a jechuudha. Gaafa san jechuudha baay'ee jechuudha. Inni itti aanu kan nuti ilaallu target operating income and net income jechuudha. Determine sale required to earn target operating income yookaan net income dhaaf gisee hojjetu jechuudha. CVP target operating income jechuun target operating income is project yookaan plan profit after tax jechuudha. Tax eega kafallee booda profit nuti argannu targetii san gaafa kaalkulee godhuu barbaanne jechuudha. CVP nammoo garuu itti fayyadamuu dandeenya. CVP analysis method kana jechuudha. Level of sale in unity bir necessary to achieve target profit. Level sale ammam ta gurguruu qabna profitii karoorfanne san bira gahuuf kan jedhu waan inni kaalkulee nu godhuuf isa san itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mee akkamitti kan jedhu tokko isaan laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf formulaa wajjin jechuudha. Target profit income kan jennuun target profit jechuudha bakka lamatti adda baasna jechuudha. Target profit quantity dhaafi amma kana jechuun wanni nuti beeku qabna hojii ta'uu keenya quantity takka target income takka harkachuu gisee karoorfanne quantity hammam takka gurgurreetiti laalama hammam takka gurgurreetiti quantity income san arkanna kan jiruu fi seelii ammoo garuu income seelii ammoo revenue hangam takka gurguruu qabna kan jedhu illee adda baasna jechuudha. Kana jechuun quantity dhaabee kaasirratti hamma gurguruu jechuudha. Kana irratti jechuun hamma gurguramuu jechuudha. Kana irraa quantity la baay'ina jechuudha. Kana jechuun quantity target income jechuun fixed cost plus target profit. Profit hammam takka fixed cost jen gatii fixed cost dhaabbataan fixed cost ida'u nama waggaatti aanu kana keessatti baatiiletti aanu kana keessatti profit target profit dhibba shan argachuun barbaadiyoon jeela baaqaa isa san fixed cost sila warshaan kan takkaama manufacturing qabu san fixed cost san ida'u waan target profit godhisan hiruu unit of contribution margin jechuun selling price irrisuuf variable cost waan ta'eef garuu ammoo sale amma asirra break even quantity ta'een fudhachuu dandeessan yookaan ammoo revenue jechuun asirratti ammoo jechuudha. Sale for target income jechuun revenue jechuudha. Kanaafuu ammoo jechuudha isa san maali kanuma reefu san contribution margin ratio jijjiirtanii jechuudha. Contribution margin asirra maali unit of contribution margin garuu asirratti ammoo gaafa sale jechuudha target profit irratti unit of contribution margin ratio dha. So unit contribution margin osoo hin ta'in contribution margin ratio furtanii jechuudha isuma oliisan. Okay. Target net income yookaan profit after tax giseen so far we have ignored income tax yoo dhiisne jechuudha. Income tax yoo dhiisne however profit seeking enterprise must pay tax in their profit yoo ignore goonellee garuu dirqama qabna jechuudha. Profitii jechuun tax irraa kafaluun dirqama waan ta'eef tax eega kafallee booda profit nuti argannu san jechuudha. Net income jechuun firm profit after tax operating sale kana jechuun firmi profitiin keenya jechuudha. Profitiin firmi keenya jechuudha kan adda baasuu dandeenya after jechuudha. Taxi operating income less profiting tax operating income irra eega profiting tax irra irrisne booda firmiin keenya profit isaa kaalkulee godhuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf formulaa isaa yoo ibsine target net income jechuun operating income jechuudha. Operating income fi profit jechuun garaagarummaa ababee qabjin tortoota keenya. Operating income jechuun osoo taxiin irraan kafalamin dura income harkaa qabnu jechuudha.
Garuu profit kan jennuun ammoo garuu eega taaksiin irraa kafalame booda jechuudha. Kanaafuu waan minus tax rate irraa eega irraa dhiisanii booda taaksiin amma fakkeenyaaf waan wanni asitti irraa dhufne taaksiin parsanteejii nu kana waan ta'eef fakkeenyaaf taaksiin parsantaa 50 yoo jennu jee kanaafuu takka hir'isuu duwwaa tuqaa 5 gooneetiti maayiqa dhufa duwwaa tuqaa 5 akkasitti irraa dhiisanaa jechuudha. Parsanteejii nu kana waan ta'eef parsantaa nu kana san karaa lakkoofsaa jijjiirreetiti gizee san takka irraa dhiisanii waan san akka takka irraa dhiisanii san ammoo baay'isuu operating kamii goonaa jechuudha. Gaafa san harkanna jechuudha. Akkamitti meedaleena kan jedhu yoo laalle jechuudha target income after tax akkamitti daleenee inni kan laallu taate fixed cost qabaami fixed cost amma jechuudha fixed cost jiraan fixed cost isa ida'uun target profit after tax amma target profit amma target kan jechuudha. Baatiilee dhuftu kana keessa kamuu waggaa kana keessa profitii eegaan taaksii irraa harkadhe booda 500 harkadhe jeeyooniin kaniinii fi palaana godhadhu taate after tax jechuun profit jechuun tax irraa qaban polaanaan godhadhu taate akkamitti immoo tax how many units to be sold unit hammam takkaan gurguruu qabaa profitiin karoorfadhe san bira gahuuf kan jedhu yookaan unit nu gaafachuu kanaafuu fixed cost jechuun dhaabbataa waan ta'eef fixed cost ida'uu profit 500 karoorfadhe san after tax jechuun isaan jechuun hiruu jaane jechuun fixed cost sun ta'e profit targetii kan isaan jechuun hiruu 1 minus tax rate tax rate nama yookaan parsantaa 40 ta'uu danda'a yookaan kaampaanii parsantaa 50 35 ta'uu danda'a whatever hamma fedhe ta'uu danda'a isa san eegarraa isni booda waan nuti argina hiruu maal unit of contribution margin goonaa jechuudha. Kanarrattis ammoo how many unit of sale amma maal jee how many unit to be sold jedhame should be to be made la seelii keenya revenue san argachuudhaaf hammam takka unit sale godhuu qabna kan jedhu isa dabaasne jechuudha. Kana jechuun isuma qolii kana daleene san maal contribution ratio dhaaf qofa jiruudha jechuudha. Garaagarummaan isaa contribution ratio qofaanii garaagarummaa qaba jechuudha. Okay. CVP analysis with multiple product yookaan sale mix yookaan CVP analysis kan jechuun multiple product amma karee fulaalu jiru san single product dha beeka product tokko barate garuu CVP analysis jechuun gaafa product hedduudha multiple product dhaaf daleenu akkamitti daleena kan jedhu yoo kan laallu taate jechuun sale mix jechuun relative percentage jechuun percentage tokko which company sell it product tokko company product yoo fakkeenyaaf company tokko oomisha bifa 5 yoo qabaate oomisha bifa 5 kana gurgureetti profit isaa bakka takka deebisee jechuudha. Maallaqa walitti qabeessa kan tokko profit amma fakkeenyaaf kuma miliyoona takka harkate miliyoona kana keessatti gaheen profit oomisha saniin gamii oomisha kaan saniin gamii product 1 product 2 product 3 gamii kan jee adda baafachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Based on promise that different product have different selling price qaba. Amma fakkeenyaaf product selling price 1 product selling price 1 selling price isaa 200 yoo ta'e product 2 dhaaf selling price 100 yookaan kana agattuu hunda ammallee costiin isaanillee garagara ammallee maal contribution marginiin isaanillee contribute godhallee garagara jechuudha. If company unit selling keenya jechuudha parsantaa amma fakkeenyaaf jechuudha if company unit sale are 18% printer yoo ta'e 20% computer yoo ta'e sale mixing keenya 80% keessaa meeqa jechuudha 20% ta'uu danda'a jechuudha. If proportion of mills change civil analysis also change gaafa jechuudha mixiche tokko amma tokko asii mix goonee kan product kana tokko isaa yookaan tokkoon isaanii isaan kana keessaa fayyadame garuu CVP analysis relationship na hariiroon isaan waliin qabanillee jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kana jechuun mee akkamitti mee fakkeenya gaariidha hojii ilaaluu dandeenya sitti aanu kana keessatti jechuudha. Waa maalaallu CVP analysis multiple product dha. CVP amma karee bulaalle CVP analysis for single product jechuudha. Multiple product keessatti break even revenue break even analyze break even quantity garaagarummaa qaba jechuudha karee butiin. Amma kana jechuun for multiple product keessatti jechuudha multiple product break even quantity keenya total fixed cost hiruu weighted average contribution margin per unit tokko jechuudha. Akkamitti dheerina kan jedhu ilaalla jechuudha. Weighted average total fixed cost kan namaadha gisee hunda waan ta'eef fixed dha inni ni beekama. Weighted average cost of contribution margin per unit jechuun contribution margin unit product one baay'isu weighted product one itti baay'is contribution margin product two baay'isu weighted product two hamma product nuti mix goone product 5 ta'uu danda'a 6 ta'uu danda'a kana akkasi baay'ina jechuun meemma haa fakkeenya haa fudhannee ilaalla ammallee break even revenue keessatti illee jechuun kana amma as ilaalle contribution margin total fixed cost hiruu weighted average contribution margin per unit break even quantity jechuun break even revenue ammoo total fixed cost hiruu total contribution
margin ratio jechuun kana jechuun akkamitti kan jedhu kun tokkoon fakkeenya gaariidha. Assume Tecno company kan manufacture TV and addition to phone cinatti jechuun kon manufacturing TV gurguraa sell manufacture godhee oomishaa gurguruu barbaada yennu sell foonii bilbila harkaa malee jechuun bilbila harkaa bilbilaatiin alaa jechuun. Harkaatiin malee TVs gurguruu barbaada. Kana jechuun single product manufacturing ni waamee qabaas waalame jechuun bilbila ni baase televiziyoona akka TVs ni oomishaa jechuun ni oomisha bilbilaa fi TV amma jechuun multiple productiin tokko lamaa fi lamaa yoo ta'e multiple waan jennuun jechuudha. Okay. Annual seen bara 2020 keessa jechuun seelfoonii hammam tokko gurgure kuma dhibbata hammam tokko oomishe gurgure kuma dhibbashan. TV ammoo meeqa dhibbashan waliigala meeqa kuma lama jechuudha. Kana jechuun seel mixii gizee goonu jechuudha. Tokkoon kan jechuudha amma kumni lamaan kana parsantaa dhibba yoo jenne as keessa kuma lamaan kana keessa seelfooniin parsantaa meeqa jechuudha. Amma gagasini galee sell contribution margin CVP analysis jechuun qualitative production portion gurguratan keessa tokkoon productiin gahee inni qabu gamta kan jiru. Kanaafuu akkamitti arganna kan jiru jechuun kuma lamaan kana jechuun kum tokkoo fi dhibba shan jechuun kum tokkoo fi dhibba shanan kana kum tokkoo dhibba shan hiruu etan kum tokkoo fi dhibba shan hiruu kum tokkoo fi dhibba shan hiruu kuma lamaa. Gizee gootamee qabu duwwaa tuqaa torba yookaan gizee dhibbaan baay'isan torbaa tuqaa 75% jechuudha. Kuma dhibba shan hiruu eetan kuma lamaa gizee gootamee qabu dhibba 25 dhufaa jechuudha. Kanaaf isaan lama gizee dhufee deemee parsantaa dhibbaa jechuudha. Oomisha nuti gurgurre keessa jechuudha. Kana jechuun unit data amma fakkeenyaaf fudhannu. Selling pricing keenya jechuudha akkuma asitti selling pricing is garagaraa inni selling pricing isaan hundaatu cost selling pricing is garagara cost structure is garagara contribution margin is garagara inni kanaafuu selling pricing cellphone make dhibbashan kaniif ammoo TV make TV kuma gurguran. Okay, variable cost isaa variable cost itti baasan dhibba sadii kaniif ammoo TV dhaabbasan immoo dhibba lama. Kana jechuun selling price irrisuu variable cost namichi maal jechuudha dhibba lama. Inni jechuun contribution margin jechuudha. Contribution margin akkasitti dalagamee dhufe jechuudha. Kanaaf akka TV toodhi kuma takka irrisuu dhibba torbaa fi 20 meeqa jechuudha dhibba lamaa 80 jechuudha. Kana jechuun sell mixing kan unity tokko keenyaa meeqa jechuudha 75 kana moolii tana dalayne jechuudha. Fixed cost meeqa jechuudha kuma dhibba lamaa fi 75. Amma break even revenue dhaabe break even quantity for multiple product dalayna jechuudha. Okay, break even quantity gizee dalaynu jechuudha. Total fixed cost hiruu weighted average cost of contribution margin per unit. Tokko per contribution margin per unit dhaan dalayna jechuudha. Kana jechuun contribution margin unity meeqaati waa meeqa qabna waa lama kan maal jechuudha cellphone tiif kan TV qabna jechuudha. Kanaafuu contribution margin kan TV meeqa kan cellphone meeqa dhibba lama kan TV meeqa dhibba lamaa 80 dhibba lama fi dhibba lamaa 80 jechuudha dhibba lamaa fi 80 dhibba lamaan kana jechuudha gaheen inni oomisha keenya waliigalaa keessa percentagein cellphone qabu meeqa jechuudha percentaa 75 duwwaa tuqaa 75 kan ammoo jechuudha kan TV to gaheen inni oomisha keenya keessa harka meeqa kan dhibba keessa meeqa harka 25 qabaa jechuudha harka 25 qabaa jechuudha. Kanaafuu CVP weighted isaa dalagu jira beeka weighted isaa gizee daleen dhibba lamaa jettan dhibba lama baay'isuu gaheen jechuudha cellphone keenya gahee oomisha keenya waliigalaa keessa totaal goqaa meeqa duwwaa tuqaa 7 harka duwwaa tuqaa 75 kan harka 75 qabaami isa san ida'u dhibba lamaa 80 baay'isuu dhibba lamaa 80 contribution margin TV baay'isuu duwwaa tuqaa 25 harka inni waliigala qabu gizee walii dabale isaan kan meeqa dhufa dhibba lamaa fi 20 dhufa jechuudha. Kun maal jechuudha weighted contribution margin jechuudha weighted contribution margin egaa harkanne jechuudha break even quantity dalaguudha total fixed cost kuma dhibba lamaa fi 75 kunno kan namaadha inni fixed gizee hunda isinii kan nama waan ta'eef gizee hunda kunno asitti kan namee jira gizee hunda nuu kan nama waan ta'eef isa sana jechuudha caalumeenneetuma hiruu qofa jechuudha maambooda kan nuuf jechuudha wal hiruu qofa kuma dhibba lamaa 75 hiruu dhibba lamaa 22 meeqa jechuudha kum tokkoo fi dhibba lamaa 50 jechuudha kum tokkoo fi dhibba lamaa 50 unitiidha gurgurraa jechuudha kum tokkoo dhibba lamaa 50 unity gurgurraa jechuudha break even quantity jechuudha. Kana jechuun kan waliigalaati beeka break even quantity meeqa kan waliigalaati jechuudha break even quantity kum tokko dhibba lamaa 50 unitiin kun cellphone unity waliigalaa kan cellphone dhaa fi TV jechuudha. TV hangamta ka gurgurra ammoo cellphone hangamta gurgurra kan jedhu adda baasuudha. Isuma asitti arganne kana jechuudha gahee harka inni meeqa inni cellphone meeqa harka meeqa oomisha keenya keessaa qaba inni cell mix gizee daleen duwwaa tuqaa 75 qabaami duwwaa tuqaa 75 gizee daleen maal cellphone meeqa gurgure 937 tuqaa 5 yuuruuti gurgure.
ammallee jechuun gahee oomisha keenya waliigalaa keessa harka 25 jennee maal qaba TV'n qabeen. Kanaafuu gizee isuma lakkoofsuma kana jechuun kanumaan gizee baay'inni meeqa jechuun diiduu tuqaa lama shan gizee 312.5 gurguree jechuun isaan lamaan gizee walitti dabaltan meeqa ta'a 1250 dhufaa jechuun walii galatti jechuudha. Amma bireekiin kwaantii yoo daleenye bireekiin riiviniyuu akkamitti daleenna kan jedhu bireekiin riiviniyuu dalaguudhaaf wanni dursoo daleenu contribution margin ratio dalaguu qabna jechuudha. Contribution margin ratio jechuun total ratio total contribution margin hiru total revenue goone jechuudha. Total revenue total contribution margin meeqa jechuudha. Total contribution margin 200 amma fakkeenyaa 200 kan eenyu 200 kan eenyu kan seelfooniiti. Inni wanni inni tugu amma revenue jechuun maal jechuudha. Revenue jechuun total contribution margin revenue jechuun selling contribution margin kan hamma waliigala annual saleetiin waliin baay'inaan kanaafuu jechuun total contribution margin jechuun seelfooniin gamta contribution margin isaatiif hamma waliigala seelfoonii oomishinee gurgurree waliigala meeqa jechuun 1,500 jennee 1,500 200 keenya kana baay'isuu 1,500 ammallee 280 seelfoonii baay'isuu 500 jennaa jechuudha. Baay'isuu 500 kunnoo 250 200 hiruu baay'isuu 150 ida'uu 280 baay'isuu 500 hiruu enna hiruu contribution margin kan hammam takka selling price kan nyame ammallee choka selling price contribution margin kan nyame 500 baay'isu kum tokko 500 ammallee kum takka baay'isu 500 goona jechuudha. Wanni nuti arkannu meeqa jechuudha. Gizee san jechuudha 500 baay'isu kum tokko 500 kuma tokko baay'isu 500 gizee goonee meeqa jechuudha duwwaa tuqaa 3 arkannaa jechuudha. Duwwaa tuqaa 3 hiruu 200 fi 275 hiruu duwwaa tuqaa 3 gizee waliirra meeqa jechuudha 700 fi 80 takka tuqaa 250 arkannaa jechuudha. Kana jechuun 780 takka ittiin tun jechuudha. 250 kun galiilee waliigalaa jechuudha. Galii keenya kan waliigalaa tokko tokko galii keenya seelfoonii irraa meeqa arkanne kan jedhu dabaafachuudha. TV irraa meeqa arkanne dabaafachuudha. Gahee isaatiin baay'ifne jechuudha. Kana jechuun hammam takka gurgurree kan jedhu ilaalla jechuudha. Kana jechuun seelfoonii meeqa jechuudha. Seelfoonii 500 ammoo garuu TV'n kan meeqa jechuudha 1,000 takka jechuudha. Asitti duuba deemnee ilaalle seelfooniin keenya meeqa jechuudha. Selling price keenyaan baay'ifne. Selling price 500 meeqa jechuudha 1,000 takka kunnoo. Meeqaan goo kana jechuudha. 500 selling price keenyaan baay'ina jechuudha. Unity isa reefuun tana daleeneesan. Kana jechuun karaa biraatiinis bara sumaanuu dalaguu dandeenya. Amma reefuun tana gizee daleenu bireeqa formulaan kun yoonii fi jechuudha. Formulaan kun baay'ee kan isinitti ulfaatu taate if duuba deebitanii kunuunala. Seelfoonii amma takka daleenesitti isa kanaami seelfoonii 900 fi 37.5 gurgurree Unity gurgurree isa kana baay'isuu seelfooniin keenya meeqaan gurguramuu jira. Meeqa jechuudha selling price seelfoonii tokko keenyaa 500 kanaan baay'isuu 500 gootan. Baay'isuu 500 isa kanaas ammoo garuu 312.5 baay'isuu meeqaa ta'e 1,000 takka gurguratan jechuudha. Waan harkatan san gizee lamaan walitti dabaltan maal nu harkanna break even revenue harkannaa jechuudha. Meeqa jechuudha lamaan kun lola asitti jechuudha kaniif jechuudha akkas bifa saniin dalagamee dhufe asii wanni nuti harkannuuf kaasatti harkannu deebisaan kan lama ta'a jechuudha. Seem ta'a jechuudha wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu karra isinii baay'ee laafaa jechuudha isa lammaffaa kana fakkaate yookaan kan isinitti toleen hojjechuu dandeessan jechuudha. Okay, target profit amma karee fulaalle target profit for single product ida amma immoo target profit for multiple product gizee laallu kan formulichi masaree buusan weighted average cost unit dhaan yookaan immoo total cost contribution margin kanuma asid daleenee kana garaagarummaa qaba isa go'ee julaale jechuudha isa jala jiru kana qofaan garaagarummaa qaba malee karee fuudhin tokko target profit fixed cost jechuudha. Kanaafuu jechuudha gizee amma fakkeenya asuma godhuma fakkeenyaaf asirratti jechuudha isin dalagume kana fakkeenya tokko isin hojjedhu akka isin dura karee fuudhin waliin qabne jechuudha. Yoo fakkeenya tokko uumne previous data techno company target profiting keenya kunala target profit yini nu sella ba kaya ba target profiting keenya maal kuma 33 laba qabnaaji arkachuudha target guneji what is total unit of needs to be sold to achieve target profit kan achieve godhuudha unit ammam takka gurguruu qabna kan jedhu dhan gaafachuu giraachuu kanaaf amma inni lammaffaa how many unit of TV ammam takka gurgurra ammallee seelfoonii gamta gurgurra san bira dabree lammallee seeliillee target profitii kana gizee gurgurra keenya yookaan total break even revenue keenyallee meeqa kan jiru adda baafachuu barbaadna jechuudha. Kanaaf lama kun total amma fixed cost keenya meeqa fixed cost dhaabbateen 275 gama sirraa furan target profitii keenya 33 ammoo garuu unit of contribution margin keenya onnoo kaasii daleena kana jechuudha.
unit of contribution margin kana ifi kunno asit dalena kana contribution margin kunno asit dalena kana jechuudha unit of weighted average unit of contribution margin kana jechuudha isuma kana futanii qofa jechuudha unit of average contribution margin qofa firu meeqa jechuudha kumta kofi dhibba afur unit dha gurguru qabna jechuudha mee target kuma 33 profit argachuudhaaf jechuudha kana jechuun percentage isa contribution inni qabu yoo baay'isan no akkanuma dhufuu danda'a jechuudha amma jechuudha eega profit hojjenne jechuudha eega profit hojjenne yookaan amma fakkeenya gaafiin inni lammaffaa maali how many unit of TV dhaafi how many unit of cell phone gurguruu qabnaa jeeme amma total unity waliigalaa mee gurguruu qabna jee kana jee profit san argachuudha kanaafu total unity kumta ko dhibba afur gurguruu qabna gaafiin lammaffaa how many unit of unit TV gamta gurgurraa bilbila harkaan gamta gurgurraa jee TV gamta gurgurraa kumta koofi 50 gurgurraa ammoo TV mee gurgurraa 350 gurgurraa jechuudha Gavin is the family gavate what should be the sale to be achieved target profit. Target profit kana beragaro revenue takamu selling gam the godu kamna kan jower. Te malay chu kan marhe pusan je chu total fixed cost ido contribution margin hero contribution margin ratio. Contribution margin ratio dalene monore positive dugo de lalle no aseti contribution margin ratio dalene jira kono. Duwa tuka sadi inshallah dalene jira. Target jechuun kuma dhibba lama 75 ida'uu kuma dhibba lamaa fi 75 ida'uu kuma 33 hiruu duwwaa tuqaa 3 lama gisee jechuun kuma dhibba 875 dhufaa jechuun seelii revenue nuti argannu seel godhuu qabnu jechuudha. Kanaafuu jechuun seelfooniin asirraa meeqa jechuudha. Kanaafuu kanuma reefu san amma duuba deebinee olaalle jechuudha. Asitti seelii meeqa gurgurree jechuudha. Seelfoonii meeqa kum takkaa fi 50 isa kana baay'isu seeling piraayisii amma 350 mallee baay'isu seeling piraayisii gisee kaasatti argannu deebisaan wal fakkaataadha jechuudha. Kana topikiin inni itti aanu sensitivity analysis jechuudha. Sensitivity analysis jechuudha topikiin itti aanu. What if technique what examine how my result will be change if original predicted data not achieved or if underlying assumption change. Assumption nuti lafa qabnu tokko yoo nakamo change wantoota data nuti lafa original predicted goone lafa qabnu san keessa tokko jijjiirame dhiibbaa akkamii fiduu danda'a kan noowwan hin jijjiiramin kan biraa irratti kan jedhu dhiibbaa isa waan san laaluudhaaf what if jechuun yoo akkas ta'e waan jedhamu jechuudha. How result will be change. Result nuti harkaa qabnu kun kam jijjiiramuu danda'a. Change if original predict data nuti harkaa qabnu duraanii san yoo kan jijjiiramu taate jechuudha. Kana jechuun CP analysis equation gaafilee wantoota kanaaf deebisaan kan danda'a. What operating income if output variable cost selling price fixed cost sell mix change given percentage of from original prediction. Waan nuti predict goone lafa keenya takkammoo data nuti estimate goone lafa keenya kana keessa tokko wantoota 5 components CVP yoo jijjiirame jechuudha dhiibbaa kamii fiduu danda'a kan jedhudha jechuudha. Okay. Amma fakkeenya CVP analysis dalaguudhaaf baay'ee salphaa waan ta'eef amma fakkeenyaaf data kana furannu data kana qabannu amma data original nuti amma jechuun gaafa hojii eegaluu deemnu data nuti predict goone kana jechuun unit selling pricing keenya kan variable cost 300 total fixed cost 200 break even unit selling keenya mee yookaan unit kuma takka yookaan revenue dhaan jechuun 500 annual selling keenya unit meeqa jechuun 1,400 current profit nuti argachaa jirru meeqa kana meeqa jechuun 80 jechuudha. Tokko wantoota nuti component isii qabnu kana keessa tokko yoo jijjiirame dhiibbaa inni kabira rabbitu maal kan jiru laallaa jechuudha. Fakkeenyaaf jenna lakkeesii tokko faadhan what would be impact yala dhiibbaa inni qabu akkamii jira. If 10% of degrees yala selling percenting selling pricing kan break even point break even analysis dalagaadha jechuudha. What would be impact of 10% decrease in selling price on break even point and annual profit. Annual profit nuti asitti argachaa jirru meeqa jechuudha. Annual profit current profit nu bira jiru 80,000 jechuudha. Garuu selling pricing keenya kun jechuudha percentage 10 yoo qayyaramu jijjiiramu taate dhiibbaan inni current profit keenya kammaa kanarra qabu maali kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun meeqaan percentage meeqaan qayyarameen percentage 10 degrees ta'an. Kanaafuu jechuudha 500 baay'isuu 10% gisee goone meeqa jechuudha. Harki meeqa jechuudha harki 500 keessaa meeqa 50 jechuudha. Degrees yaami. Kanaafuu kana jechuudha 50 irraa hir'isna jechuudha. 50 gisee irraa hir'isna meeqa ta'a? 50 gisee irraa hir'isna meeqa 400 fi 50 jechuudha. 400 fi 50. Okay, the vibration. Break even point in formula is a mal. Kanjo halal lomo which break even point yechun break even point yechun to fixed cost hero selling price
selling price hir'isuu maal variable cost jechuudha. Variable ammoo kan jijjiirame change ka ta'e maal qofa jechuudha selling price qofa kaan ammoo constant jechuudha. Fixed cost keenya meeqa? Fixed cost keenya total fixed cost keenya 200 kunnoo 200 hiruwen 450 hir'isuu variable cost keenya meeqa 300ti. Kanaafuu 450 hir'isuu 300 meeqa 150 jechuudha 150 200 hiruu 150 meeqa dhufe jechuudha kumta koofi asirra meeqa dhufe jechuudha to break even point keenya meeqa dhufa kumta koofi 333 tuqaa meeqa dhufe jechuudha 3 dhufa jechuudha 33 asitti kun 3 kumta koofi 333 tuqaa 3 unity dha ta'a jechuudha unity dhufa jechuudha unity keenya jechuudha total break even point keenya jechuudha break even point keenya. Bifuma kanaan jechuun change tokko kan jijjiiramu akkamii kan jijjiiramu hundaa kan jedhu qofa laallee calculate godhuu dandeenya. Annual profit akkamitti calculate godhu laallee jirra waan ta'eef walitti jechuudha. Amma fakkeenya gaafii inni lammaffaa jechuudha isin gaafiilee kana paa'u irratti jechuudha qabdanii viidiyoo dalaguu dandeessan jechuudha. Baay'ee jechuudha akka wanta isinii galuuf jechuudha. Ammoo amma fakkeenya lammaffaa irra yoo fudhanne kan jijjiirame maal? Waan predictii lafa keenya kan isa fixed cost je increase meeqaan dabala je percentage 30 dalaga je fixed cost kan meeqa 200 kan isa percentage 30% meeqa je 60 jechuudha. Kanaafuu jechuun fixed cost kan meeqa jechuudha increase je isinii dabala je. Kanaafuu 200 ida'uu 60 meeqa 260 ta'a jechuudha. Ammallee kan biraa kan jijjiirame sitti kun jijjiiraman variable cost per unit will be decrease variable cost kan meeqa je 30 percentage 30 decrease ta'a je. Variable cost kan meeqa jechuudha 300 jechuudha 300 keessa harki 30% meeqa jechuudha 90 jechuudha. Kanaafuu 300 hir'isuu 90 gisee goone 210 ta'a jechuudha. Maaliif asitti degrees ta'e jechuudha degrees waan jiru. Kanaafuu jechuudha variable cost meeqa jechuudha 210 ta'a jechuudha. Kanaaf baay'ee dalaguu dandeessan amma wanni nu gaafate maali sale volume break even quantity dhaabi annual profit amma jiru kana jechuudha maintain han warka jiru kana yoonii fi jechuudha soliin ka'e wanni kun jijjiirame current profit nu warka jiru kana jijjiiramuu ni danda'a kan jiru gaafachuu gaafachaa jira. Amma fi ammallee current unity mee gurguruu qabna kan jennu gaafachaa jira. Bifa sana akkuma olii dalene baay'ee salphaa waan ta'eef dalaguu dandeessan jechuudha. Irra dhaabdanii gaafilee baay'ee bareedduudha. Hundi isaanii dalaguu dandeessan jechuudha. Okay, inni itti aanu assumption qaba beeka CVP analysis kun assumption qaba. Assumption isaa yoo ilaalle changing jechuudha in level of revenue. Sadarkaan revenue keenyaa kan qayyaramu yoo ta'e cost is arise only cost illee ni dabalaa jira. Only because of money changing the number of product service unit produced or sold. Sababa maali jechuudha number of product yookaan service unit gurgureessan waan jijjiirameef jechuudha. Total cost namoo separate ta'uu qaba. Maal fixed cost dhaa fi humna assumption dhaa variable cost jechuudha jijjiiramu qaba. Both direct yookaan direct illee ta'uu danda'a. Guzi relevant range nuti lafa kaayine tokko keessatti jechuudha total revenue total cost hariiroo direct waliin qaban jechuudha. Linear relationship yookaan hariiroo kallattii linear waliin qaban jechuudha. Ammallee jechuudha selling pricing keenya fixed cost variable cost keenya beekamu qaba jechuudha. Gisuma nu kan namu keessatti now and constant yeroo hunda nu kan namu qaba ammallee beekamu qaba jechuudha. Analyzing either cover single product or assume that portion of different product when multiple products are sold. Multiple product dhaa single product keessatti jechuudha is a cover single product kan assume nuti qabnu jechuudha portion garaagarummaa qaba. Kana jechuun wanni nuti dalagaa turre mun single product dhaa fi single product multiple product tokko kanaafuu jechuudha single product multiple product inni analysis nuti analyze godhu kan fixed cost manni cover godhu fi variable cost manni cover godhu fi target profit keenya irratti illee garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafuu CVP analysis ratio jechuudha. Inni itti aanu margin of safety dha. Margin of safety jechuun measure how close an expected sale to be break even point. Hammam takka jechuun measure kan calculate godhu jechuun how close expected sale kan jedhan hammam takka dhiyaannaa kan jedhu break even point irratti kan measure godhu jechuudha. Kana jechuun environment jiru kana safety hangam takka qabnaa level lafa qabnaa wantoota nu dandeessan waan target profit qaban san bira nu gargaaran hammam takka safety bira qabnaa jechuudha. Wabii jechuudha waan akkasii kan calculate godhu jechuudha. It is what excess project sale or over break even point. Is excess project sale over break even point irratti excess project sale ta'uu danda'a jennee gaafa godhani. Difference between actual and expected kun actual kan duraan lafa jiru fi kan expect godhu san bira immoo garaagarummaa qaba. Sale at break even point irratti kan expect godhu fi kan
maanii fi jechuun seel goonee jiru garaagarummaa ni uuma gizuu hundaa'u yookaan tokko dhufuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 500 gurgura yoo ni je meebii 490 gurguruu danda'a yookaan bira kuchisiisee gurguruu danda'a. Kanaafuu difference inni uumamaa jechuudha. Inni immoo garuu akka kushiniitti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Level of sale provide kan jechuudha. Amma fakkeenyaaf formulaa yoo fudhanne innummaan kun seeftummaan keenya kun jechuudha bifa karaa lamaan dalaguu dandeenya. In doolaariidhaa fi in ratio dalaguu dandeenya yookaan in unitiidhaa fi in revenue dalaguu dandeenya jechuudha. Kana jechuun margin of safety in dollar yookaan margin of safety revenue kan jennuun jechuudha. Actual yookaan actual amma lafaa qabnu yookaan expected sale irrisuu break even sale jechuudha. Amma fakkeenya yoo fudhanne jechuudha. Kuma fakkeenya yoo fudhanne jechuudha 750 yoo actual sale ta'e actual sale keenya yoo 750 ta'e break even revenue keenya 500 yoo ta'e margin of safety in dollar meeqa jechuudha 250 jechuudha. Kanaafuu jechuudha akkasii qabannee assume diiganee gizee daleenuu jechuudha. Okay. Compute jaalaan margin of safety in dollar by using by what actual yookaan expected sale dha yoo daleenee jechuudha. Margin amma kana reefuun tana daleenee simma margin safety in dollar idhaame marginal safety in dollar daleen. Amma marginal safety in ratio dalaguudhaaf karee buseerra dhaabbannee daleen. Margin of safety in dollar yoo dollar irra dhaabbannee jechuudha. Kana jechuun margin safety of ratio dalaguudhaaf jechuudha. Marginal safety of ratio jechuun formula marginal safety in dollar hiruu actual yookaan expected sale jechuudha. Marginal safety in dollar keenya meeqa jechuudha 750 irrisuu 500 gizee goonee 250 250 keenya kana jechuudha hiruu expected sale yookaan ammoo 750 gizee goonee meeqa jechuudha parsantaa duwwaa tuqaa 3 dhufaa jechuudha. Kana jechuun 250 hiruu 750 gizee goonee jechuudha. In higher dollar or percentage greater margin of safety akkuma margin of safety keenya guddachaa percentage guddaa ta'u margin of safety keenya illee guddaadha jechuudha. Ammas CVP keenya jechuudha kabiraa wanni nuti itti fayyadamnuuf NGO dhaaf illee itti fayyadamuu dandeenya. Profit organization dhaaf non profit organization dhaaf illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. CVP analysis kan jechuudha. Amma NGO dhaaf akkami gargaara kan jiru NGO amma fakkeenya non profit amma profit dhaaf akkami gargaara kan jiru karee kulaalaa turre waan ta'eef profit organization dhaaf asii ilaalaa jiru. Garuu non profit organization dhaaf fakkeenya baajetii proogiraama waan takka irraa isaan qabachuu barbaadan ittiin baajetii san ittiin ran godhachuudhaaf kaalkuleet akkatti godhatanii isaan gargaara. Ammallee jechuudha hamma nama tokko jechuudha amma fakkeenya project even quantity faa hamma nama proogiraama saniitiin nama san tajaajilu fakkeenyaaf dhaabbata gargaarsaa tokko taate gargaarsa nama 500 gargaarsa nama meeqa akka amma fakkeenya amma jalqaba irratti baajita isaanii baafachuudhaaf si gargaara baajita barbaada. Amma baajitni isaanii 100 amma fakkeenya namoonni isaan gargaaruu barbaadan asirratti number of nama isaan gargaaruu barbaadan nama 900 yoo ta'e baajita nama 100 nama kanaatiif jechuudha 500 yoo isaan barbaachise hammam takka nu barbaachisa kan jedhu baajita itti kaalkulee godhachuudhaaf itti fayyadama. Ammallee jechuudha 900 fakkeenya miliyoona takka ta'uu danda'a hawaasni barhammat fadhe ta'uu danda'a baajita isaan kaalkulee godhatan. Baajita sanii ifaan kaalkulee godhatan kana hamma ifa harkaa qabnu kanaaf hamma nuti nama tajaajiluu barbaannu sanii nu gargaara takka immoo nu ga'a. Yookaan ammoo hammam takka walgaya kan jedhullee kaalkuleet jechuun number of servitii sanii jechuudha kaalkulee godhachuudhaaf illee itti fayyadamuu danda'anii fi kanneen biroof illee itti fayyadamuu danda'an jechuudha. Amma fakkeenya ilaallu margin of safety fakkeenya marginal safety gaafiin akka bifa kanaa isin gaafachuu danda'a. Marshall company has actual sale 600 qaban when break even sale is 240. What is margin of safety ratio? Margin safety in dollar in margin of safety ratio dalaguudha dura margin safety in dollar barbaad. Marginal safety in dollar jechuun actually irrisuu break even sale dhaan. Kanaafuu 600 irrisuu 200 fi 400 fi 20 yoo goone meeqa jechuudha 180 nu dhufaa jechuudha 180 keenya fudhannaa jechuudha 180 fudhan. Kanaafuu marginal safety of ratio jechuun marginal safety in dollarii hiruu actual yookaan expected sale dhaan actual sale dhaan. Kanaafuu 180 hiruu 600 goonaa jechuudha 600 gisee goone meeqa jechuudha duwwaa tuqaa 3 yookaan parsantaa 30 dhufaa jechuudha. Aansariin keenya maali biidha ta'a jechuudha. Kanaaf kanarraa asumarra kan raawwannu ta'a kabajamtoota hordoftoota keenya kaniif yeroo itti aanu chaapitarii itti aanu kan wal argarru ta'a yeroo gaarii qabaadhaadha.
Namoonni yoo isinitti tole hiriyoota keessan biraan ga'uu dagatinaadha. Laayik sheer gochuun cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa kaarraa asumarra raawwannaa jechuudha.